Jirra jirtu ashama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota waliiftuu nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin yaa baay'atu akkam ooltanii akkam jirtanii nuti jirra galata waaqayyoo isinis baga jiraattanii baga har'a geessanii ammallee jiraadha arraskaa viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra warroonni mana YouTube channel waliiftuu haarawaa taatan subscribe like share gochuudhaan maatiin ta'a warroonni maatiin taatanii hagaarraan waliin turtanii immoo guddaa galatoomaa turtiin keessan hanga dhumaan waliin ta'u viidiyoo kiyyaan gadumaa daawwadha yaada keessan koomentiitti naakaa viidiyoo kiyyarraa immoo wanta guddaa akka gartaa yookaan akka barattan immoo abdii guddaan qaba egaa akkuma agartan guyyaarraas viidiyoo addaatiin walitti deebi'eera isa kana namni hin beekne hin jiru baabinyaadha guyyaa furshan wayii ture jira ergan viidiyoo gadhiise egaa rakkoo koo himadheen ture yaa ka haadha daa'imaa waan ta'eef badaas viidiyoo gadhiisuu natti hin mijannee kanuma afanii viidiyoo kiyya dhumaat irratti rifeensa kiyyaa agartanii jirtu ergasii immoo dhahadheen ture erga akkasitti laaffisee sinitti mul'atee abdiin qaba erga akkasitti laaffisee dhahadheen ture amma immoo isa hiikee har'a immoo baamiyaa fayyadamna akkamitti akka fayyadamu hundumti keessanuu baamiyaa mana keessatti nyaatamu ni beektu isa kana mummurree ka walumaan ilaalla baay'ee ariifidha himijata rifeensa fi rifeensa akka inni saawwan jeelii waan baasuuf fakkeenya talbaa fi baamiyaan gahee tokko taphatee jechuun hin danda'ama kanaaf kamee walumaan ilaalla viidiyoo kiyya haga dhumaa daawwadhaa like share subscribe godhaa gara fuulduraatti gaa waan guddaa akka irraa hubannu waan guddaa akka irraa barattan hundumti keessan nuga abdiin qaba abdiidhanis nu eegaa hunduma keenyaaf rabbi haala nu mijeessu rabbiin biyya keenya nagaa haa godhu namni kamuu yoo nagaa ta'e walii galee wanti hunduu hin danda'ama kanaaf ka walumaan ilaalla viidiyoo kee hanga dhumaa daawwadhaa like share godhaa subscribe warri hin godhin subscribe godhaa ka kushina keessan jira akkuma agartan kana mee walumaan ilaalla turtii gaarii isiniif haa ta'u bye bye. Egaa kabajamtoota kiyyaa kun akkuma isinitti agarsiise baamiyaa ana kun natti baay'ata jechuun hin danda'a maaliif yeroo tokko nan fayyadamu qopheessa hin teessisu waan ta'eef kanaaf ka ana itti muradhus kino qopheeffadheera namni jedhee sana booda walitti deebina. Egaa kabajamtoota kiyya kun haala kanaan miicadhee jira jechuudha kanaaf ka amma mataa isaa hundee isaa iddoo qoshashaa kana irraa kukkuseen hunda isaa mummuree biradistii qopheeffadhee jira kunoo biradistii kanatti naqeetoo wajjumaan ilaalla jechuudha. Kunoo kabajamtoota kiyya haala kanaan mummuradhee jira jechuudha baamiyaa anaaf nagaa yeroodhaaf maaliif al tokko qofa waan fayyadamu jennaan nagaa kunoo akkuma isin jedha biradistii qopheeffadhee biradistii kanatti naqaa akkasumas immoo gaazirran godha kun akkuma agartan abiddarra godhadhee jira yeroo isaatti dafee wannan xumuruu barbaadeef bishaan waan itti naqadha jechuudha kun akkuma agartanii haga kanaan ana nagaa maaliif bakka haga rifeensa kiyyaan itti naqadhe kanaaf haga kanaan nagaa jechuudha kunika yeroo aganii dafutti walumaan ilaalla akkamis immoo rifeensa keenya akka godhu ka hundi keessan baamiyaa fayyadamtanii ni beektu jedheen yaada keessayyuu warroon akka kiyya yeroo hunda irra deddeebi'an jedha warroon akka kiyya rifeensa parmii fi qalamiidhaan dadhabe akkasumas immoo rifeensa qardaaddaa yookaan immoo rifeensa jajjabaa qabdan kanatti fayyadamuu ni dandeessu baay'ee bareedaadha baay'ee gaariidha baamiyaa kaayaa sirriitti fayyadamu hatta mana madaamotaa keessatti aramni baay'ee fayyadama kuduraa keessaa hin filata jedheen yaada gaan beektu hundumti keessan kinoo haala kanaan ka dafuu qabee haala kanaan walumaan turre jechuudha na waliin turaa viidiyoo isinitti hin dheeressu like share subscribe gochuu hin dagatinaa kunoo kabajamtoota kiyyaa haaluma kanaan kaan agartu daffee jira jechuudha nu hammallee garuu waliin qabanne fakkeenyumaaf siniin jedha haala kanaan akkanatti wal qabate jechuudha ani kaa sa'aatiin dibadhutti yookaan yeroon dibadhu oliva oil yookaan immoo zayituunii xiqqishoo fixabitti godhee firiijii godha jechuudha akka inni dafee naa qorruuf maaliif arratti waan dibachuu fedheef firiijii godha sana booda yeroo qorratti immoo walumaan ilaallaa waan baay'ee des nama dhugaa baay'ee namatti tola isinis fayyadamaa jechuun jaaladha
Egaa kabajamtoota kiyyaa haala kanaan kinoo xumurarra ga'ee jira jechuudha. Amma gaa akka hanqaafutti wal harkisa jechuudha bishaan isaa. Hundumti keessanuu amala baamiyaa ni beektu. Akkasumas immoo fireen isaa bilchaatee jira. Maaliif inni kun yoo bilchaate kana booda bishaan fixachuu malee faayidaan isaa hin jiru jechuudha. Haala kanaan kaa keessaa hin dhimbiibaa jechuudha. Amma bishaan isaa keessaa naqee firee isaa gara olii immoo nada fixatee yookaan dhama fixatee jira waan ta'eef faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf ka haala kanaan erga xumurree booda erga dhimbiibee booda immoo firiijii godha. Maaliif dafee akkanaa qorruuf jechuudha. Waan biraatiif osoo hin taane sana booda walumaan dibanna jechuudha. Egaa wanti gaa irra deddeebi'ee isinitti himu wanti tokko yeroo tokkoon yookaan immoo haaluma jalqabne sanii wanti jijjiiramu hin jiru. Yeroo fudhata obsa barbaachisa. Yeroo eeggannaa barbaachisa wanti martu. Ani irra deddeebi'ee amala rifeensa kiyyaa isinitti himeen ture. Namoonni tokko kun amma rifeensa ittee qaqqabdaa kan kana harka lama sadi kan si caalaa qabuyyuu akkasin ta'uu I know namni nan beeka namni rifeensa kennaadhaan isaatu kunuunfatee dheereffatee isaa jiraatu rifeensa hedduun harka lama sadirraayyuu parsantii 100 parsantii 98 namni rifeensa na caalu qabu ni jira kana hin kaanneen garuu abbaan fedhe kanuma ofiitiin boona kanuma ofiitiin koora kanuma ofiitiitu nama xaanasi kanuma nama hawwurra kan ofii kunuunfachuutu caala ilaalcha jedhu yookaan immoo amanamummaa jedhu keessa kiyya wanni qabuuf isa ofii kiyya kan kiyya kunuunfachuu eegalee jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf ani dhugaa dubbachuudhaaf walitti aansee yeroo argadhee rifeensa kiyyaaf bootaa kennee irra deddeebi'ee osoo kunuunse sababni hin dheeranneef hin jiru. Ammas immoo garaagarummaa baay'ee qaba rifeensi kiyya akka kiyyatti akka keessanitti hin beeku akka kiyyatti garaagarummaa baay'ee qaba. Maaliif suura isin maxxanseetan ture ananni dheeffama dheengadda dhumarratti gadhiise irratti waggaa lama dura rifeensi kiyya akkam jiru ammas immoo isumaayyuu caafiyyuu muree akkasumas yeruma argadeen gidduudhaan dibata isaa fayyadamee akkam akka jijjiirama qabu isin ibseen ture laaltanii jirtu yeroonis dheeratu agan ofii kiyya yeroo argadhee fayyadamuun ananaaf jijjiirame jira jedhee yaada. So akkasitti hamee nama tuquun dura warri baqa rifeensa keessan kunuunfachuu barbaadan biqiltuun yoo bishaan argate malee gogee badaa. Kanaaf wanti hin jijjiiramne hin jiru. Obsaa fi yeroo barbaachisa. Kanaaf koomentii negatiif osoo kennuu baattanii akkasumas ilaalcha namaatti jechuun jaaladha. Kanaaf ka haala kanaan kinu ammaaf gaasii cufee keessaan dhimbiibechuudhaan waliin tura. Waaw siyaamir. Kinu akkana jira jechuudha. Yaa yeroon keessaa naqu kaameraa waan natti hin toliniif kaameraa cufee keessaan dhimbiibechuudha. Kanaaf kunika sahanii nyaatati. Garuu ani pilaastikiidhaan fayyadama yeroo hundaa ho'aan kun immoo pilaastikii miidha waan ta'eef ammaaf asittan naqadha. Yeroon immoo rifeensa kiyyatti dibadhu meeshaa kiyya addatti hin qabu waan ta'eef isatti hin fayyadame jechuudha. Amma ka firiijii keessan godha. Sana booda bahee immoo walumaan dibannaa nu waliin tura guddaa galatoomaa like share gochuu hin dagatinaa nu jajjabeessaa wal malee homaan qabnu Oromoo ko nagaatti tura. Egaa kabajamtoota kiyyaa walitti deebinee jira jechuudha. Kinoo naa qorree jira jechuudha. Waaw akkatti namatti tolu dhugaa dubbachuudha fi isinitti himuu hin danda'u. Kanaaf qaama rifeensi kiyyaa addaan fuudhee keessa isaatti dibadhaa jechuudha. Filamaadha garuu yaa haga tokko jechuufi amma faa harka kiyyaan adda fuudha. Maaliif keessa isaanitti fayyadama waan ta'eef jechuudha. Akkatti adda fuudhee keessa isaanitti dibadha. Harka kiyyaan dibadha. Sillaasee shittaan isaayyuu yommuu gara akkatti namatti mijatu dhugaa dubbachuudha. haala kana keessa isaa addaan fuudhee osuma dibadhee
hunda isaa waliin ga'a jechuudha. Kun haaluma kanaan gaadhi qadhee bakka akka namatti tolu rifeensi nama akka addaan bu'u dubbachuudhaaf akkasuma immoo rifeensi keessan addaan sinii ba'uu didee yeroo kana fayyadamtanii dursa fiduu soobaattan rakkoon qabu. Maaliif kan ergetti gootanii masaajii gootanii raawwatanii yoo filtanirree isinirraa buqqa'u. Maaliif hin laafa sooftii ta'a bakka rifeensi keessanii. Kun haaluma kanaan kana fixeera jechuudha. Kanaaf ani baamiyaa kanatti wanti nani godhee oliivaa oilii yookaan immoo zayituunii bichaadha jechuudha. Kanaaf haala kanaan kinoo waliin gahee kanaaf ammaaf kana kanatti walitti qabeen isa garanaa dibadha. Maaliif walitti qabeen masaaj godha waan ta'eef jechuudha. Ana saaluma kanaan akkanatti dibadha. Sababni isaa viidiyoo isinitti hin dheeressu. Egaa kabajamtoota kiyyaa haala kana waliin gaadhe jechuudha. Amma kan masaajiin godhaa jechuudha qixxee keechisa. Maaliif namarra yaa'uu danda'a garuu akkana taatee jechuun keessan hin danda'a hin dhabamu yookaan maaliif hadhaa dhandhaman malee mi'aawaa argachuun hin jiru. Kanaafuu uumaa rakkoon hin jiru hin dhaqatamaa isiniin jechuufanii haaluma kanaan kan masaajii godhee tanan quba kiyyaan jechuudha. Masaajii godhee tanan akkasitti walitti hidhadhee sa'aatii tokkoof walakkaa sa'aatii lama. Egaa kabajamtoota kiyyaa haala kanaan kinoo waan irra yaa'eef uffata jijjiirradhee kinoo akkuma agartan kana dibadhee jira jechuudha. Yoo xiqqaate sa'aatii tokkoof walakkaa sa'aatii lamas rakkoo hin qabu. Maaliif keemikaala hin qabu. Haala kanaan ofirra tursiisee sana booda dhiqadhaa. Shaampoo ittiin fayyadamu kana dura isinitti himeen ture. Egaa viidiyoon kee guyyaa irraa kana fakkaata. Ni jaalattan jedhee abdiin qaba. Yoo jaalattan immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u itti fayyadamaa. Turtii gaarii. Baay baay.